Dhaabbileen riiformiin irratti gaggeeffamee bu'aa qabatamaa argamsiisan keessaa Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee isa tokkodha. Bulchiinsi magaalichaas gaaffii manneen jireenyaa miseensota biraa ka'uu furuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Bu'uuruma kanaan bakka miseensonnii fi hooggantoonni Koomishinii Poolisii Magaalaa Finfinnee argamanitti Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee piroojeektii ijaarsa qe'ee Qindaa'aa Poolisii eegalchiisaniiru. Qe'een Poolisootaa ammayyaa kun marsaa jalqabaan gamoowwan 12 kan darbiiwwan 15 qaban ijaaruuf karoorfamuu Kantiibaa Adaanech ibsanii manni jireenyaa fedhii fi gaaffii jiraattota magaalichaa hundaa ta'us dhimmi poolisootaa gaaffii bilbiltuu ta'uu waan hubanneef murtoo irraa akka geenyuuf ka'umsa kan nuuf ta'e wayita kaazaanchis deebifnee misoomsinuudha jedhanii manni poolisoonnii fi maatiin isaanii keessa turan kan isaanii fi magaalaa keenya madaalu hin turre jedhaniiru. በፍጥነት መስራት እንዳለብን ያሰብንበት ዋናው ምክንያት sababni ijoon dafnee akka ijaaru taasise haalli jireenya maatiin ijoolleen fi raayyichi mataan isaa keessa jiru ogummaa raayyichaa kan hin madaallee fi bulchiinsa magaalaa keenyaafis kan hin malle ta'uu waan hubanneef gama biraan ammoo wanti baay'ee nu ajaa'ibe jireenya akka sanaa keessa jiraachaa yuunifoormii isaa fi malleeyyoo isaa kaayyatee sansaka isaa eeggatee nageenya uummataa kan magaalaa fi hanga lubbuu isaa aarsaa gochuutti tajaajila kan kennuu fi naamusaa fi murannoo guddaa qabaachuu isaati. Poolisoonni akkuma gaafa leenjii ba'an waadaa galanii eebbifaman fedhii fi jireenya dhuunfaa isaanii dhiisanii uummataaf kan jiraatan ta'us argineerra kan jedhan Kantiibaa Adaanech hojiin jalqabsiifnee ogummaa keessaniif kabaja kennuu fi ilaalcha uummanni isiniif qabu akka guddatuufidha jedhan. የእናንተን ቆራጥነት የእናንተን ለህዝባችሁ የምትሰጡትን የህይወት መስዋዕትነት kutannoo keessan aarsaa lubbuu uummata keessaniif kennitan halkanii fi guyyaa qorraa fi rooba osoo hin jedhin guyyaa saafaa osoo hin jedhin boqonnaa malee tajaajila isan kennitan madaala jechaa hin jiru. Ogummaa keessaniif kabaja guddaa qabna. Yeroo hundumaa kabajni nuti poolisootaaf qabnu raayyaaf qabnu uummata keenya keessatti akka hundee jabeeffatuufidha. Jalqabsiisanii turuun amala bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa jijjiiramaa miti kan jedhan Kantiibaa Adaanech ijaarsi qe'ichaa yeroo jalqabameefitti akka xumuramuuf koorporeeshinii misooma manneenii fi bulchiinsa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoon imaanaa jedhaniiru. የተጀመረ በፍጥነት ያልቃል የቤቶች ኮርፖሬሽን እና kan jalqabame dafee xumurama. Koorporeeshiniin manneenii fi bulchiinsi manneenii keenya gama kanaan itti gaafatamummaan guddaan isinirra kaa'ameera. Dabalataanis kutaan magaalaa Nifaas Silk Laaftoo mandarri poolisii akka kanaa isin biratti ijaaramuusaaf carroomtaniittu. Dafnee haa ijaaru. Ijaarris kunoo jennee kana caala akka gammaddaniif itti gaafatamummaa isaanii gahumsa guddaan of kennuu olaanaan akka bahattaniif hundi keenya gahee nurraa eegamu haa baanu jechuun barbaada. Koomishinarri Koomishinii Qajeelcha Waliigalaa Poolisii Magaalaa Finfinnee Leetinaal Jeneraal Asraat Denneeroo hojiin kun kutannoo bulchiinsi magaalichaa fi Kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee jiruuf jireenya poolisii fooyyessuuf qaban kan agarsiisudha jedhaniiru. ከዚህ በታሪካዊ የከተማ አስተዳደሩ ውሳኔ murtoo seena qabeessa bulchiinsa magaalaa kana irraa kan hubannu inni ijoon kaabineen magaalaa keenyaa keessumaa ammoo kabajamoo kantiibaan keenya poolisii beekumsaa fi teekinooloojiin ammayyoomsuuf akkasumas jireenya raayyaa poolisii keenyaa fooyyessuuf kutannoo hin sochoone qabaachuu isaaniiti.